Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleeyyan Islaamaa hundinuu kan biyya keessaa kan biyya alaa. Viidiyoon amma daawwachuu deemtan kun obboleettii teenya tan Islaamaa ilmii barbaachaaf bahaa dhiha keessa qaxxaamurtee ilmi Rabbii bakkaan gayatte. Isiin qaama miidhamtoota irraa kan taate miila lamaan hin qabdu, jiraattu magaalaa Diree Dhawaa keessaati. Iddoon dhalootaas Harargee Bahaa magaalaa Harari. Kan amma jiraattu Diree Dhawaa. Abbaa manaasiitii fi ilma dhiiraa tokko qabdi. Manni isiin keessa jiraachaa jirtus mana namaa. Obboleettii akkanaa ta'e ilmii guddoo qabdu majliisa Sheek Gaalii Jaamuu bakka buutee tan qaraa'isaa jirtu. Obboleettii akkanaa ta'e rakkina guddaa keessa jirti. Isiidha isin daawwachisuu deemna. Mee viidiyoo kana dhageeffadhaatii achi booda waan isin dhageeffamu isinuu if keessaa garagalchaa. Maqaan kiyyaa Fatiyaa Muummee Usmeel Ahmadiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa magaalaa Harar Araddaa Dirree Xayyaaraa ganda Anniyyaa. Ati qaama miidhamtoota kana ta'uu keessaa guyyaa keessaa uumama Rabbiiti. Dhaladhee guddadheen guyyaa keessaa kana ta'e. Inni kana guutuu keessatti eegalte. Aliif gaafaan jiru darasaa Shee Adam Tuulaatirraa hin qaree. Darasaa Shee Adam Tuulaatirra qaraatee galturraayin qaree eegas booda Shee Usmaan dhufee Shee Usmaan irratti kitaaba Buluuqarraa hanga tafsiira qaree. Eegas booda Aliyyii Awwaallee irratti sunana kitaaba Nasa'ii fi Bukhaarii fi Maajaan isarra qaree. Eegas booda Shee Aliyyii bishaan birallee dhaqee amata tokko Muslim isarra qaree. Eegas as dhufee asittiin kitaaba fitadhe hanga Muwaxxa Ibnu Maalikitti. Kana booda barsiisuullee ni dandeessaa naan jee darasaa fi nama tokko tokko dhiiraa dhalaa hundaa'u usularraa hanga tafsiiraan hin barsiisa. Yeroon silaa deemee jammii qaruudhaaf silaa hawwii qabu hireedhaan naqabnaan niin heerumee jechuudha. Ammallee hawwiin hin qaba, amma ilmoo amata akkaatiin qaba. Osoon hin silaa muradhee jiruutiin heerumni na qabeetunis nan qabdu amma gaafa ilmoon naa guddatte ammaas akkasumatti saniis fixadhee majlisa dhaabee qubadhee qaraa'isuu deema bakka takka taa'ee. Gaafa ilmi kana qaruudhaaf baatu mudannoon si mudatte ni jirti? Ni jirti. Hedduu jira. Gaafaan ganda keenya baradhuu biyya teenya horofaa ilmii tana guyyaa tokkollee dhiisuu hin danda'u. Horofaa dachiin ni mucucaattii gundeemoo na jalaa mucucaattii dachiin horofaan na qaqqabaa. Hogguu torba lakkaawwadheetiin guyyaan guyyaa halakkaawwadhu gattaa'ee horofa firraa soqee hogguun guyyaa faa lakkaawwadhu. Masjiida seenee nama cufa dura dhaqee bakka sheeka jala dhiyaattu dhaqee akkasitti ilmii tiyya qaraa ture jechuudha. Achirraa osoo qaama miidhamtoota waraana san keessa deemtee ilmii kana barattee jechuudha. Baradheetiin yaa Rabbi yoonii fi gartee masjiida qaarraan tan horofa kana qaraatii tana keessa na kuffifte yoonii fi gartee maas gizeen salaata keetii jimmaa keetii deemu gizeen taraawii keetii deemu na kuffifte ganaarra booda siin salaatu jeeniitiin nan darbu rabbiin gizeen takkakan akkasuma ayyoon tiyyaas du'aa'iidhaan si cinaa dhaabbaddaa hanga gartee gaafaan an qara'ullee bakka akka qeeraa bakka nan ba'uu hin dandeenya kaafaan naa diriirsaana jala deemaa gizeeniin an dhufees bishaan salaataatis ijoolleen naa kannaa nyaata faasaanan naa neeyxee bakkaadhaan guyyaa ooluun naa ergaa ilaan irraana jala deemtee na tajaajilu jirtu diinuma kanarratti akkaan jabaadhu har'a isiin bultii hortee nuti teenyaa miti takkaan aan hin jennu. Gaafa amma Sheek Aliyyii Awwaallee kana faa badate mee kana keessatti akkamii barachaa turte? Gaafasillee bishaan hin jiru maallaqa warra keenyarraa fudhadhee deeme kitaaba bitadha jee an kitaabaan hedduu bitachuu fadhaa laqa fixeeti ijoollee xixiqqoo abbaa lama sadii na jala deema waaniin isaan nyaachisu dhabee ijoolleen gurguddoon majlisa kutte nama akkana firraa laalee bishaan waan hin bitadhuun dhabe shilingii takka bishaan jirkaanne shilingii takkaan bishaan waan hin bitadhu dhabe akkana jee guddaafaarra lallaalee nama karaa deemus firraa lallaalee kophee takka abbaa lama guddaafarra darban arkee shilingii gurguradhee bishaan guyyaa lama ijoollee bite guyyaa kan booyeetiin liqii fudhadhee qarshii dhibbata kanamarra warra keenya dhaqee kaisin akkanatti bareedduu kasiirtanii nan diinii jecha akkana gabaayillee hin jenne maallaqumarraa fudhadhee na dhoorkayyoon inti mejee garaabbate jee amata tokkochi taa'ee achi bishaan hin jiru firraati guyyaa tokko akkaan bishaan beesan dhaqee mana laalladhee mana tokkotti mana of coof dhaabame tokko nu galchanii hogguun achi seenee
kitaaba kiyyachi bulfadhee ijoollee nam 20 takka kanaan achi keessa jirra kitaaban kiyya akkanumatti akkaan gandaa fidadhee lafa naqadhee osoo taa'u jiru halkan keessa roobni roobee dhufee mana nurra digee bishaan mana nu seenee kitaabaaf nutullee nu guute har'a bakka seenuu sin qabnu firraan qaraa tana keessaanii gallaguu lubbuun jetteen galin jeetiin dhoorke lubbuuti akkasii bishaan keessa anilleen ol fuudhanii na gabbaasanii kitaaba kiyyallee akkasii matarra qabatanii ijoollee yoo gabbarni jiidha akkasii dhadhaabbatanii namni dhiirti iyyinee manni girgidda ganda sanii dhagayanii dhufanii ani immoo nam afuriin na qabanii mana sheekaan ol naqan huccuu nam maranii abbaan mana kiyyaatis barata sheeggaali irra barata ammallee shee abdallaa haafizaa kanarratti hibsii barata kana rabbiin nama nu bara zakajanii gizee shimbirroon gizee ganama garaa qullaa gabbaate guuttattee seentii sheeni akkasumaaf malee hojii qawaamii takkan qabnu jechuudha. Innis akkasuma waluma kitanaaf ilmuma keessa jira nuti amma dura qubannee bakka hojiitii fi bootaa dalagaa takkaa fi waan takka tarra gabbobbaanee waan teenya san gaggeessinee nu qabnu dura. Innis qara'uu qaraasisuu akkuma kiyyaati. Maqaan kiyyaa Imaaduddin Sheekh Jamaal Injaama. Dhaloonni kiyyaa gaara bulataa baddannoodha. Asumaan qaruu jiruuti fuudhii na keessa rufte. Manaas hin qabu qabeenyaas hin qabu dhiirota diin jaalatteetu diinis qabaattee akka kiyya diin taqabdu tadiin kiyya kanaa wajjin deemtu dhiirotamtu. Isii wajjin akkasitti haasofnee egaa akkanattiin tanaaf hin deemennaan uumaatiin nama kana taanaan illee harka dhuyattee isiinis nan kilaafne achumaan akkasitti soomana tokko masgidas gamanaan salaachisaa. Egaa warri wanta kana daawwachaa jirtan hundinuu akka wanti gama jalaa arkitan kanarratti xiqqoo rabbi isin beekuun diin kana hamileen isaanii ammallee quraanni hangeen maqaaraan kun ganaa faatiya qaraanii jechuudha. Namni gaasilaa isa hadiin baratu yoo deeggarsiisa duuba hin jiraanne nuti ammaa haadha abbaan keenyaaf nuti fuudhanii achi baanu hin jedhani ammoo diin kan nuti ammoo galma gaannee jira miraasni nuti baan hin jiru warra keenyarraa miraasni diin baane malee miraasni diin kun yoo gargaarsee hawaasni namni diin gartee kheyrii barbaadu yoo gargaare hedduu bareedaadha. Kitaabanis itti ni haajama namni kun akkasuma ammaasiis deebisee jiruun tunis waan meeqeetti waa hedduu nama gaafattii tanaas kaaroguma namaa guuta ammoo hirmaates rabbi guddootti kannaa kunis du'aamaa godhu jechuudha. Hawaasa keenyarraayis nuti soonni barbaannu akka isaanis gartee diin kan akka galmaan geenyu hamilee nu godhanii bakka gartee silaa diin kanallee itti barsiifnuu fi waan diiniin tattaaffiin godhamus akka nu godhan kabajaadhaan isaan gaafannaa baleeyyan keenya kaas dhufellee hin galateeffanna. Jazaakumullahu khayran. تولنا قلتي قيتا ولا كوامو قالتا كم كي قلتي انفتو يومو yeroo ammaa tana keessatti obboleettiin teenya tun umrii isii guutuu waggaa meeqaan lakkaa'uudhaan ilmii keessa dabarsitee jirti. Yeroo ammaa tana ammoo qaama miidhamtootaa fi harka qalleeyyii ta'uudhaan mana isheetti galtee jirti. Warreen viidiyoo kana daawwattan hundinuu waan rabbiin isin beeku waan qabdan ni beeytan rabbiinis waan manaa qabdan isin beeka. Akka antii barreeffamaan azala mul'achaa jirtu kanarratti xiqqoo qabdaniin bira dhaabbadhaa. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رواه البخاري ومسلم. نمني ركتا إسلاماتكو ركو إساء الدنيا رتي ركو إساء الدنيا إسا مدت سن برد أبتي الرافوري وان دنديون هم نانتاتوس قبين تاتوس ربين ركو قيا قيامة هم توسن الرافورا akka isa mudanne taasisan.
obboleeyyan keenya obboleettii teenya tana akka gargaartan maqaa rabbii guddaatiin isin gaafanna. Akkaawuntii as jalatti mul'achaa jirtu tanarratti qarshii irraa kaasee hanga qabdaniin hanga dandeessan waan rabbiin isin beeku akka gargaartan maqaa rabbii guddaatiin isin gaafanna. Obboleeyyan Islaamaa waan rabbiin isin beeku waan qabdan irraa keessa buufadhaa. Akkaawuntii asirratti argitan kanarratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi Nigdi baankii Itoophiyaa baankiilee lamaan tanarratti deeggaruu ni dandeessan. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa asiin gaditti argitan kanarratti nu qunnamuu ni dandeessan.